raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya sanbata raadiyoo sagalee Oromoo irraa kan isiniif darbu qophiilee keenya beeksisuun kan isin waliin turaan walii gammeeti. Qophiilee keenya irraa oduu fi qophii waaree mareeti. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophii keenya xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma gara oduu keenyaatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Hannaa Basaawaq jiraati. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeessetti fufe. Oduun nu ga'aa jiru akka hubachiisutti waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa keessa socho'aa jiru lukkeelee diinaa kan ittiin jedhe humnoota wayyaanee irratti haleellaatti fufeera. Oboon zoonii kibbaa bitootessa 8 fi 9 bara 2018 godina Booranaa aanaa Miyoo fi Mooyyaalee onoota Milbaanaa, Mormaraa, Dambii fi Mudhii Ambootti haleellaa gaggeesseera. Haleellaa kanaanis humnoota waraana wayyaanee 18 tajaajila akka godhe ibseera. Baay'ees madeessee oraalii tokkommoo akka gube ibsee jira. Akkasumas aanaa Mooyyaalee Ardaa Tuqaa ona Mormoraatti walaleellaan gaggeeffamullee oduun kun hubachiiseera. Mogoree fi Mormoraatti reeffi agaazii karaa cufee akka ture qeerroon arguusaa oduun kun hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa nuun ga'een akka hubachiisetti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu jabaate kan itti fufu waan ta'eef ilmaan Oromoo diina cina dhaabbachuurraa of eeguu qaban. Qabsoon Oromoo mirga dubartoota Oromoo kabachiisuu keessattis ga'ee olaanaa akka qabu ibsame. Kana kan ibsan falmattuu mirga namoomaa addatti immoo mirga dubartoota Oromoo kataan adde Likkee Gosaa gaafiif deebii addaa raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti bal'ina isaa laliseetu gabaase. Adde Likkeen har'a dubartii umurii dheeraa qaban qofa miti. Falmaa mirga dubartootaa fi qabsoo Oromoo keessattis muuxannoo horatan hedduu qaban. Dubartiin lafee dugdaatii jedhamti. Yoo dubartiin horiillee baasi jette malee anaa qabee yoo dubartiin nama gaafanna jette malee yoo gargaarra jette malee gotu qabsoo Oromoo 75% dubartootatu hojjete yoon jedhe soban ta'u. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Oromoo waliin godhan keessatti ijoollummaa isaanii irraa kaasanii walqixxummaa dhiiraaf dubartiitti akka amanan nutti himan. Ani ijoollummaadhuma kootii qabee maatiidhuma kootis alaa sila yoon ilaalu dhiirri dubartii gaditti ilaalaa keessummaadhaaf nyaata dhiyeessitee abbaan manaa wajjin nyaatee yoo hafe ijoollee wajjin nyaatti hirreebamtii aadaadhaniitii reebbachuu jechuun waan kana yeroo ilaalu garaan koona dhukkubaa. Akka adde Likkeen amananitti qabsoon cunqursaa balleessuuf gaggeeffamu kamiyyuu gaaffii dubartootaa dagachuu hin qabu. Dubartiin mana ishee keessa jireenya ishee keessatti hammam akka miidhamtu ijoollee guddisuutti ulfooftee ofii baattee deessee guddiftee ija koon argeera ulfa ji'a 5 ilfa ji'a 9 ta'anii qotiyyoo jala yeroo isaan soqan yeroo nami keenya badadaman rakkatan isaan argaafan cinqama yoom bilisa baane yoom nama taane akka biyya faabrikaa keessatti hojjetanii tamaaranii nama ta'uun jedha akka baratan hin barbaada. Yeroon isa dhaga'u ani akka Oromoon barattee dubartiin ishee dhiiraajjiin walqixa deemtuun barbaada. Cunqursaan saala irratti hundaa'e farra namummaa waan ta'eef falmaan mirga dubartootaaf godhamu akkuma qabsoo Oromoo jabaatee itti fufuu qaba. Qabsoon kun immoo akkuma aadaa boonsaa kunuunfataa jiru barsiifata badaa mirgoota dubartootaa miidhan kan balleessu ta'uu qaba. Itoophiyaa daawwachaa kan jiran ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Reeks Tillerson gaaffii uummataaf deebii qajeelaa kennuun barbaachisaa ta'uu himan. Haalli jiru lubbuun namootaa darbuun nu yaaddessa kan jedhan ministeerichi rakkina sanaaf deebii waan ni ta'u uummataaf bilisummaa caala kennuudha malee irraa xiqqeessuu miti jedhan. Gama biraatiin ministirii dhimma alaa US'tti ittaanaa ministeera dhimmoota Afrikaa duraanii ka turan Herman Koon uummati mormii kan dhageessisuuf mirgisaa waan hin eegamneef jechuudhaan ifatti dubbataniiru. Yeroo ammaa kana haalli Itoophiyaa keessatti immoo keessattuu Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti deemu Yuunaayitid Isteet hedduu yaaddessaa akka jirus hooggantoonni kun himanii jiran. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaaf qophii keenya fi waliin nagaan nu tura.
Amma immoo qophiin kawwaalii torbeeti itti aansi sagantaa kenna dilee waaree maree dhiyaata. Amma gara muuziqaatti sin dabarsa. Kun qophii waarii mariiti. Qophiin kun torbanitti sanbata galgala yeroo kana dhiyaata. Kaayyoon qophii waarii marii aadaan wal marii, wal dhaggeeffannaa fi ilaafilaameen hawaasa Oromoo gidduutti dagaagee wal hubannaan akka jiraatu taasisuudha. Qophii waarii marii. Kun qophii keenya waarii mariitii dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Qophiin keenyarraa marii obbo Rundaasaa Isheetee waliin eegalle kutaa lammaffaatu dhiyaata. Qophii har'aa keessatti obbo Rundaasaan hojii hojjechaa jiran keessaa bu'aa gammaatti argamu maal akka ta'e akka nuuf ibsan gaafiin gaafadheerraa eegalla itti dhiyaadha. Beekta gaafii gaarii na gaafatte laaleenna yaada burqisiisuu baay'een burqisiisaan ture. Fakkeenyaaf dargaggoo Oromoo iddoo hundaa mana barumsaa hundaa ijoollee 222 walitti qabuudhaaf barbaachisaa akka ta'e natti mul'achaa ture. Sana booda ijoollee doolarii 300 biyya keessa jiran amma milkiisaa fa'aa ijoollee biyya jiran ammallee maqaan dha'u. Warri dasii baranii PhD fudhatan warra aangoorra amma jiran top bootarra warri gaanoo viidiyoo keessatti illee hin jiru. Ennaa sana yaadni sammuutti na dhufe maal ture waan lama. Tokko mana haayiskuulii fi elementarii fi mana qeesii Oromiyaa keessa jiru hunda daata funaannachuudha. Amma ijoollee kanaan maalan jedheeni deemaati wanni kunoo mana Ministry of Education liistii mana barumsaa qaban hunda garagalchaa fidaa jennaan edaadarri waa tokkoyyuu hin qaban. Jennaanani egaa deemaati mandaraan qeeqeedhaan barreessaa fidaan jedheeni Oromiyaa keessa iddoon tokko toon hafin mana barumsaa 10,000 meeqana barreessanii fidan jechaadha. Achirraa immoo miseensa xiqqaate ijoollee 200 horachuu miseensu kun maanni imeelii dura kompiitar kaaffee magaala keessatti akka firri fakkeenyaaf ati yoo jiraatte magaala 5 keessatti obboleessa keetiif kompiitar kaaffee akka bantu. Ani immoo obboleessa Amboo yookiin Gudariyoon qabaate akkasitti akka banu Roobeessi, Gin'iiris yookiin Najjoo yookiin jira miti Jimmaa magaaluma kamittuu yoo baname
sana booda wanni nuti asii barreessinu tokko fakkeenyaaf midhaan keessan innaa gabaa baastan diinatti hin gurgurinaa warra afaan keessan jibban eenyummaa keessan jibban nu hacuucan nu tuffatan kanatti hin gurgurinaa irraan bitinaa irraan nyaatinaa kan jedhu sana ijoolleen galtee akka barsiistu warra ofii kana gorsina kan jedhu ture. Hamma tokko hojjeteera especially naannoo Amboo fi gara Gincii kanarratti hojjeteera maaliifin dhiyeenyaan kan hin beeku naannoo sana iddoo iddoodha amma Baatu Taraaraa high school keessa Baalee faa Booranaa iddoo akkasiitis hojjeteera innaa sana 2004-5 booddee egaa liistii high school sana baasaan ture Oromoo Revolution Center jedhee onaa kanarratti baasaan ture hamman taayippii gochuu danda'e ammallee hin goone gara 10,000 meeqa jira. Hundaafuu wanti sun garamitti deeme isaan namni qeerroo maaloo jedhee irratti wal lolu kana faa ta'ee jechaadha. Aayidiyaan sun gaaf sana burqe. Kan biraa jaarsolii walitti qabnee abbaa gadaa Oromiyaa kan jedhu tokko uumamee istiraakcharii isa duratti salgayyaa'ii Booranaa jedhamu sana salgayyaa'ii Oromiyaa goona kan jedhu chaartii wayii hojjenne. Iddoo isaa ejjetaa nama jedhamtu cheermaanii ture ol gaddeemeen illee dabaratti dhaqeetu qorincinni illee dhaqeennaa sana. Kanaaf yaadni akkasii sun amma naanna'ee iddoonni ga'ee gaatuun argita. Abbaa gadaatiin qabnaa, qeerroonis hin jirti, warri kireeditii ittiin fudhachuudhaaf utaalanis baay'eedha. Hojjaan hojjetameera. Wanti gidduu kanatti humna dabalataa ta'e jira wanti si gargaare. Iddoo yaada koo sana kan bu'e maalinni feesbuukiidha. Feesbuukiin gaafa dhufu akkuma jirutti yaada koosa sila horii guddaa baasisuu fi waggaa 10-20-30tti hojjetamuu hin dandeenye tokko feesbuukiin waggaa tokko keessatti waliin ga'e jechaadha. Yaadni sanuma ta'ee naachuralii uumaadhumaan feesbuukiin ijoolleen bira ga'uunsaa seelfooniin nama harka seenuunsaa akka dafee oduun nuti barbaannu sun daddarbu godhee rivolushiniinis hin jabaatee amma yoo argitugaa dhiibbaan innaa sana yaadni innaa sana lafa kaawwame walgahee ijoolleen ofuma isaaniitti qabsootti hiriiranii jaarmaan Oromoo kan akka OLF kunis keessa seenee ijaaree karaa qabatamaa ta'een akka socho'an godhee burqaa sana eessaa jalqabame osoo hin jedhamin akkuma qabsoon Oromoo iddoo tokko ka'e sana kunis yaaduma walitti dhimbiibame ta'ee biyya walgahee jechaadha. Har'a dhiibbaa isaa hin argitaa jijjiirraa OPDO irratti illee akka fide. OPDO qofa otoo hin ta'in impaayera sana irratti impaayera Itoophiyaa jedhan kana irratti forever akka ishiin duubatti hin deebine forever mootummaa Oromoo kan argisiise addunyaan akka beeku kan godhe sochii xiqqoo bu'uureeffamte lafa kaawwamte sana yaadni sun jechaadha. Akkuma amma duratti kiristaanitiifiin jedhe sun kiristaanitiin uumamuunsaa jijjiirraa hammam akka fide addunyaa irratti hin argita. Maaliifin Abrahaamik seera warra Abrahaamii fi kan hidda Kiraayist ta'ee jijjiirraa guddaatu dhufe sana booda immoo darbiitii kaatolikii Yuurooppii kana the dark ages jedhanii yoo ati yaadde seexanatu yaachisee maaloodhaa seexana qarqaare jedhanii nama ajjeesuun sun faa akkaaf immoo Luuter King faa dhufanii gaafa Protestant jedhamanii charchi mataa isaanii dhaaban immoo isaan immoo Yuurooppii kan akka revolutionize godhan achirraa ka'ee immoo addunyaan akkamitti akka gara dagaaginaatti akka deemeen argita. So correlation walitti dhufaatiin yaada lafa kaa'uu fi itti cichanii hojjechuu tokko dhugaan hin qallatti malee hin cittu wanti jedhan sun dhuguma jechaadha argite. Amma kanaaf egaa yaadannaa sanatti tattaafachaa turre mul'atan amma jedhan kana egaa vision jechuun sana long term namni si harkatti tuffatuun aadaan maal godhaa illolla malee maaloodha kan jedhan sun nama baay'eetu ture. Amma isaanumtuu abbaa aadaa fi abbaa warra sirna gadaa leellisan namootii kaayyoo maali anatuyyuu kunoo yaada kana burqisiise qeerroo duuba natu jira amma jedhanii dhaadatanitti gahan jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee innaa ati waa tokko jalqabdu kan si harkatti tuffatu baay'eedha. Isuma amma fakkeenyaa fi shanee jedheenna namni OLF arrabsu hin argita. Garuu yaada sana too cal jetteetuma ilaalte iddoo OLF yaada akkamii bakkee bu'a. Bu'uura sana waggaa 44-5 dura yaada sana eenyu fa'itu lafa kaa'e jettee yoo ilaalte nama xiqqaa. Har'a yaadni sun OPDO kan uume isa. Naturally OPDO otoo OLF dhaqee OPDO hin gurmeessin diinni iddoo biraatii dhufee yaada sana irratti OPDO uume
Oromiyaadhuma jarri sun gaafa sana lafa kaa'an sana maappiidhuma Oromiyaa jarri lafa kaa'an sana yaaduma Oromoo lafa kaa'an sana dhaadhessaa isaan gootota Oromootii qaban Taaddasaa Birruu haa ta'u Waaqoo Guutuu haa ta'u Elemoo Qilxuu haa ta'u lafa isaan kaa'an sana ateetee fi sirna gadaa jarri gaaf sana gadaa malbaa irratti barreessan sana har'a dhaadhessuu jechaadha. Kanaaf maalinni namootiin gaaf sana yaada sana lafa kaawwan ajjeeffamanii yookiin ukkaanfamanii badanii garuu yaadni isaanii hin badanne walumaa galatti gaafittan dheeresse yaadni lafa keewwamnaan beeziksiin tokko akkuma keemistiriitti bar foormilaa keemistirii yoo lafa keewwatte dhaloonni biraa immoo keemistirii sana haala adda addaatti itti gargaaramaa jechaadha. Fiiziksiinis akkasuma. So theoretically waa tokko lafa kaa'uun barbaachisaa kan ta'u gaa instituushinii irraa baranne naa hubattu nama tokko amma Mendeleev nama tokko keemistirii elementii 57 lamaan sana kan lafa kaa'e. Endayet qoricha meeqatu hojjetama addasi. Wanni keemikaalii meeqatu hojjetama oomishama addasi. Qibaatii amma looshinii meeqatu addasi hojjetama argitee beeziks tiyooriin sun lafa kaawwamnaan namni hojjetu dhaloonni biraa immoo itti gargaaramaa kanaaf yeroo baay'eetti cichoominni baay'ee barbaachisaadha kan jedhu deebiin koo. Hedduu baay'ee namatti tola dhugaatti hojiin karaa adda addaa namni naa jabaatee hojjete qaawwasaas namni biraa hubatee jabeessaa isuma immoo jalqabame inni tokko laafuu inni kaan harkaa fuudhee deema kanaaf muuxannoo ati Ameerikaatti qabdu keessaa kan yeroo hunda natti tolu tokko barruu keen dubbise yeroo wayii. Warra adiitiin wal loltee yeroo achi deemtu badhaasaa si kenninaan diddee deemte booda namni sun riqicha irra ceetu of jalaan kutiin naan jedhe jettee barreessite. Waan sana xiqqoo ishii nu ibsuu dandeessaa? Baay'ee si dhibaa egaa ijoollummaan jira miti. Anatu akkuma koleejiin fixeen egaa beektaa University College Graduate School iddoo lamattan baree maalii rigaannaa University barattu teesseetuyyuu abdii guddaa ofitti horta. Asii yoon bahee iddoo akkanaatti itti gaafatamaan ta'a, iddoo akkanaatti ajajaan ta'a, maaloodha waan akkasii kana beektaa sammuu keessa kan na ture. Garuu gaafa baatu si tuffatti gurraacha ta'uu keetiin si tuffatti afaan faranjii nuti dubbannu kun immoo hin cabaqnaa. Akka fedhii keenyatti of ibsuu hin dandeenyu. Jarris immoo mataa keessa waan keewwatan qabu. Innuma si ilaalan akka nama fi ilaalanii fi akkatti si ilaalanii sadarkaa adda sitti dhagahama lafee kee keessatti. Plus kutaan biyyaan keessa jiru kun namni gurraachi hin jiru. Sitti dhagahama baay'ee qoofni sitti dhagahama. Booda otuman jedhuun hojjaa argadhe. Hojjaan kun korporeeshinii midhaanii buddee waa jira miti akka biriidoo jedhuun hojjetaniitu qorrisiisanii bittimsu Ameerikaa keessa addunyaa keessa korporeeshinii guddaadha. Anatu bakkee namichi sooroma baheetu surataa jechuukooti iddoo isaatti qaxarame jeneraal maanajarii ta'ee takka. Yoon dhaqu na yaadadha namichi inni deemu suni wanni naa kenna achi keessa naannesseetu natti argisiisa gaa weeraawusiin iddoo jiru maal iddoo jiru hojjetaa kana wajji wal barii waan akkasii tur jedhama asiif achi na gaggeessa. Booddeen idda namichi deeme gaafa torbee boodani namicha maal jedhuna Bradley jedhama adiin tokko dhaqeetanii keessa dedeemaayyuun itti dubbachuu barbaade. Maaliif hin seete bajet wayii qabu weeraawusii biraa ijaarraa iddootti midhaan kuufnu hin ijaarraa jedha kuma 700 waan ta'e silaa kan ijaaramu. Jarri mooriin qabani kaashfiloon isaanii gaarii miti. Sana yoo hambisee amma akkatti isuma qabnu kanatti akkamitti akka gargaaramnu yoo namicha kana wajjin haasa'e jedheetan itti dubbachuu. Namichi naa gade gaanatu bulchaa. Maal jedhee sekireetarii kootti dubbadhuuti baallama qabadhuuti natti dubbadhuu naan jedha. Asii olee na ajaja. Anyway, lolli achi jalqabe jechaadha. Namichi kana naan ari'ee gaabbiraa dubartii human resource keessatti itti gaafatamtu ennaa jedhamti. Ishiinis na ajajamuu diddee naan ari'ee darbee naan laaluu dhadhaabbataniituma haasa'u warri Meeksikoo kuni nama baay'een ari'ee jechaadha. Ji'a 2-3 keessatti nama baay'een ari'ee warri boordii direktariinis egaa amma sodaatan gurbaan kuni nu kaasasiisaa yoo biyya kanatti immoo ati ariinaan si kaasasuu
sanyummaadhaanis kasasuu isaanis hin gammanne garuu horii seef gochaaf hin jira argite peeroolii irratti gandaba baay'ee kan baasan. Hundaafuu na gaggeessuu barbaadan na ari'achuu barbaadanii haalaan nan argaa. Garuu baay'een horii isaanii wanni midheef silaalan isaan iddoon isaanitti baasan sana nan qusadheef jechaadha. Haa ta'uutii hin gammanne jarri na waamanii egaa kun akkasii asillee waa gaarii hojjette jira miti afaanuma gaarii natti dudubbatanii jennaan naa galeera. Alakki isin ari'uu keessan dura ofuma kiyyaan dhiisee deema. Jennaan gaariidha laga feerweelli wanni nagaadha jedheetu maal isin natti gaggeessan feerweel galma keessatti gaa namni hunduu hojjetaan hunduu gara 250 argame dubbatanii nama gaarii ta'uu koo hayyuu gaarii ta'uu koo kampanii kan akkattamii sirreesse ji'a xiqqoo keessatti kana narra naqanii sobanii amma ati dubbadhuu naan jedhan ani gubadheera wanni baay'ee aareera beektaa dhugaan si jedha namuma xiyyitiin waan nama ajjeesuudhaaf hawwu ta'eera annaa sana akkatti nama cuucu karaa asoo garagalte diina booddee ka'ii dubbadhu naan jedhan amma digiriiwwan koo kana guurradheen naqe gaa irraanis fuudheetti argisiisee ilaalaa ani digirii kana kadhadheen arganne keessaa immoo afaan keessan afaan hin beekne nan baradhe isin maqaa kooyyuu beeku rundaasa jettaniin na waamuyyuu sin rakkisaa akka jiineesitti of ilaaltu akka hayyuuf akka beekaatti of ilaaltu gogaan keessanis immoo shoollibe malee waan na caaluu miti ani gurraachummaan koo isinii gadi nan taasisu jedhee waanan barbaade dubbadheen digirii koo kanas kunooti ilaalaa iddoon argadhe jedhee jennaani jedheetuma egaa ka'ee bahe jennaani na wajjin bahe namichi wayii na wajjin bahe don't burn your bridge naan jedhe riqicha kee hin gubinii irra ceera jette hin gubinii gaaf tokko gaafti irra ceetutu jira naan jedhe. Ani hin barbaadu riqicha keessan lammata irra deebi'ee hin ce'uun jedhee duubatti deebi'ee riqicha keessan irra ce'ee isinitti hin dhufu jedheetanii dubbadhee namichatti. Kan si dhibu bara 2008 wanni akka yaadattu dinagdeen Ameerikaa kuftee horiin dhabee jechaadha warri baankiin alkeessuu diddee baay'ee horiin barbaadaan ture. Jaarsichi namtichi akkas naan jedhe kun amma haadi bakkeen jedhan jira hoom maalummaa ministeera wanni ta'eera kan horii guddaa qabu bajetii guddaa qabu silqeessuu danda'u. Amma gurbaa wayii natti dhufeetu horiin dhabe jennaan maaliif haadiin dhaqnee isaan bee horii baay'ee qabu sii kennuu danda'u loo income housing ijaaruu dandeessa ani mana 84 ijaaruufan qophaa'a. Amma ka'een naqee ani hin beekne egaa achitti eenyu takka itti gaafatamaa akka ta'e hin beeku steetiidha ka'een naan naqu balbala gubbaatti Lloyd jedha Lloyd Pendleton namichi sun maqaan isaa Lloyd jedhama. Hoona laalatti ilaalu dura nama biraa ta'aala jedheeni balbala irratti maqaa isaa argeera garuu Lloyd kun dafee mataa na rukute jechaadha. Ennaan jalladhee ilaalu namticha sana qal'aa wayiiti. Duubatti deebi'een qajeelee amma namichi na fuudhee eessa deemta naan jedha. Lakki ani seenuun jedhe baqadhee achi bade. Maaliif seete riqicha ennaa sana gube riqichan irraa sana gube sana irra deebuu jedhee ture miti amma deebuu kooti argitee otoon seenee jiraadhe irra deebi'ee silaa. Kanaafan qaani. Maali yeroo baay'ee jarjarree wanti jedhu faatu jiraati jechuufani kanaafani barumsuma irraa argadde siin jechuufani ennaa aarree wanti dubbannu ennaa dallanne wanti jennuu fi yaannu waggaa tokko yookiin torban tokko booda iyyuu na garagallee ilaallee dogoggora ta'uusaa hubannati jechuudhumaafan sana barreesse no. Hedduu fayyaa ta'e anis muuxannoodhumarraa waa barra gariisaa jaa ta'eef inni kanaaf dhaggeeffattoonni keenya waan kanoo dhagaan muuxannoo adda addaa keessatti namni waan godhee irra darbe keessaa waan baratanii irraa dhimma itti bahantu jira jedheen kaase akka gaarii nu ibsite. Mee gama biraattiin si deemsisa akkuma beeknu uummati keenya qabsootti jira qabsoon kun rogahee adda addaa qaba. Mee akka nama hayyuutti akka nama biyya namaa keessa jiraatee argeettis gabrummaan
jennu yookaan immoo cunqursaan uummata Oromoorra gaheera jennee dubbannu kun maa inni hiikaansaa akkamitti ibsitame? Galatoomi ilaali akkuma Oromoon iyyuu mammaaka lagdi xixiqqoo walitti yaatee laga guddaa taatii waan jedha wayii jira. Amma ammaatti egaa waan lama laalla world wide Oromoo sadarkaa addunyaatti ennaa ilaalluu fi biyyattis immoo national levelitti yoo ilaallu yookiin akka biyyoolessaa akka Oromiyaatti yoo ilaallu hammam effectividha Oromoon effective jechuun tarkaanfii fudhatamuu barbaachisu hagam fudhannaa guyyaa barbaachisutti ennaa barbaachisutti si'a barbaachisu si'a jechuun momentum jechuu kooti afaan gara fiiziksiitiin yoo eegnu si'a sana otoon seesin tarkaanfii nuti fudhannu hammam yoo jennu gasiqa sun maal argisiisa kapaasitii keenya sana akka inni hin dagaagne kan duubatti harkisu maali effective kan taane at world wide haa ta'u national levelitti effective maa ta'uu dadhabne nama tokko national figure kan jennu tokko amma fakkeenyaaf Trump figarii neeshinii Ameerikaati. Biyyunduu figarii wayii qabu. Amaarri nama doofaallee argite national figarii tokko gooteetu itti amma Minilik faalaal hin sirbuu hin leellisu. Nuti national figarii fa'aa dhabne world wide effective maa ta'uu dadhabne inni immoo nuti immoo rakkannu sun yeroo irraa yerootti fooyya'aa maa deemuu dide jenneen laallu duubatti deebitee nama tokkotti deebita. Personal jechuu kooti. Namni tokko personally effective ta'uu baannaan personally kutataa ta'uu baannaan murataa ta'uu baannaan akka nama tokkotti jechaadha. Hin fakkeessa taanaan hin soba taanaan wanni illuuzinii wayii keessa hachuu wayii keessa jira yoo ta'e akka neeshinitti effective ta'uu hin dandeenyu jechaadha. At world wide yookiin immoo nation wide effective ta'uu hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf egaa namni tokko effective yoo ta'e namni lama yoo ta'e namootiin lamaan sun yoo walitti dhufan laalee hammam effective akka ta'an jechaadha. Amma gaa maaliif rakkoon qabsoo nuti jennu kuniyyuu bilisummaan nuti jennu kuniyyuu maal jechuudha yoo jennu nam tokkeen tokko ofirratti of ajajuu danda'uun ofirratti murteessuu danda'uun murteessuu jechuun egaa fakkeenyaaf amma warra Eertiraa ijoollee Eertiraa nan arga kudhan ta'anii makiinaallee adiqanii haa kadhatanii wayisaa godhanii horii walitti buusaniitu Eertiraadha ergaa turan. Oromoon immoo kuma faa ta'an jedhu waan isaan buusan kurmaan isaa yookiin sisoo isaa sana buusuu hin dandeenyu. Maaliif kana ta'ennaa jennu gaa as a person akka nama tokkootti Oromoo jenna malee afaan Oromoo dubbanna malee Oromummaa sanayyuu hubannee hin jiru. Oromummaan sun mataan isaa kana argadhu malee nan du'a waan jedhan wayii hin qabnu jechaadha. Fakkeenyaaf gara Baabilii irratti yoo si deebisu yoo dubbistu seenaa warra juu kana nama 900 ta'anii warra Roomaa wajjiniin harkan kennannu jedhanii dhakaa itti gadi gangalchanii gaafa Roomaan kun itti mixixxee tabbatti baatu 900 ta'anii of ajjeesan wal ajjeesan harka kennachuu manna. Kun maal jechuudha? Booneetan ofiin booneen otoo nama harkan seeniin otoon salphatin akkam boonettan du'a. Kan jedhu sun murtee namni tokko ofirratti dabarse jechaadha. Tokkoon isaanii dabarsanii namni 900 ta'an jechaadha. Seenaan sun waggaa 2-3 booda hojjechaa jira argite. Dhaloota itti fufaa jiruuf onnee kenneef kutannoo kenneef jechaadha. Amma keenya gaa akka sanan taane maaltu ta'ee gabrummaa jechuun egaa of wallaaluu jira, of tuffachuu jira. Beekumsa nutti fakkaateetu waan nama gowwoomsine faa yookiin waan beekne faa nutti fakkaateetu waan namni nurratti argine faa nutti fakkaatee somna jechaadha. Mariin obbo Hundaasaa waliin goone kun asirratti hin xumuramu dhaggeeffattoota keenya. Kutaa sadaffaa immoo torbee qophii waarii marii keessatti qabadhee dhiyaadha. Hagasitti nagaa keessanuu tura.
hanga yoonaatti kan caqasaa turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaa isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya wiixata hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf tura.